Sinitin mo, isinin mo wala. Ako kay kilala sa natin din. Yuso mo sa brande, manigam. Hindi mo la. Tigiran na kamu mo Yusuf na rana. Ano ya Malta? Tuan takkan tanya Yusuf. Abo har kina dukumu jira Malta dasa Malta ranni goda. Malta ranni goda sa Sulaiman ma. Yusuf wan takkan tanya. Agak siruk mali. Agak sih dulu mali wan takkan. Ani mata na dukubera felu. Mata na dukubera fe. Taka so jaso jiru refi. Refi jaso jirra. Refi ana Sulaiman ya niskairi anu ma dufte. Sasa mata na dukubera dufte mi. Mata siruk Sulaiman. Adu mar ki mali sar ki kana rajul mali ne. Yusuf ilolin kadas gabbai. Sulaiman mali har ka mal to na rajul. Wan takkan ranjiran. Wantida. Ya gar kana dukumu jira ro. Mani ma aka. Milo. Milo. Aka. Mali? Sulaiman Malta tasa mali ku kana raita wa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota fuula miidiyaa keenya hundumaa nagaan keenya bakka jirtan maratti sila dhaqqabu sinin jenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu kabajamtoota fi hordoftoota keenya sin jecha bakkum jirtanitti nageenya sina dhaqqabu sinin jenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu sin jecha kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota keenya egaa dachaan deebina dhufna jirra maaliin dhuftan jechuun keessan hin oolamu wanti deebinaan immoo kun akkuma gartaa Yusuf akkuma kaleessa gaggabee viidiyoo irratti dawaa sanyaati gaggabee akkasii jechuudha daawwattoota keenya amma daqiiqaa 5 san gaheetiin jira mee kaafnetii ilaalla maqii kaasame Maal kaasan kayriya ulana cuftee maaliif isa ajjees du'e bar daqiiqaa 5 ka jetta ulama na cuftati. Ati maal jetta kan Usbaati takana godheera haati kana maal beeksisa si qollafa faa wallahi natti qollaftu Yusuf du'e bar hin gartu. adaba duudai Tikiree kana dajjeesoo khayra ajjeen bu'aatillee. Hayyee maal goona nuti? Isini ajjeesee bar. Hinduun dhukkubsate yaala hinduun. Mee afurri isaa mee namni gaggabe kana ciisa. Inchiisa waan gara nyaatummaa isaa kan lolaa jirta moo siirii waan nama goone hin qabdu. Abooti khay weesii akkana godhee khay deem khay. Si kana godhee khay deem boo bira. maal waan nuti gabbaa Atumtuu dur kana jaala gaggeessu. Awwaata kan taane takka akkana ta'een beeku bar lubbuun keessan jirtu hundoo gongartaniisi. Ni kaa bar dawaadhaan kaa. Dhiigatu beesantuu akkana godhee khayriyaa maaliif ulaana cuftaati. Ni kaa dawaadhaan kaa. awajjumaanu haasawun fedhu mee maggeettaa isaa isin sidan Wajjin haasawaan fedhu maaliif akkana goota. Sababni Qaama tobbaleessa kan ta'e akkana du'eerra teessi maaliidhaan sin qabuusaa. amma isaa yaaddeemu dhugaa isaa yaaddeemu waan si jiru kana sababni Maaltu na jira ni maraatte. Dhaga'i. Isini akkana godhu jira akkami bira teesse nama akkana ciisu. Sababni isatti cufneef maali beektaa? Awwaalladha haree maaliif akkana irra jiftan okaa nyaadha maaliif akkana goota. Sababni sitti cufneef si amanuu dadhabe. Amanuu dadhabdanii hayyee anna cuftan inni fayyee. Inni moo? Inni fayya amma eegaa jirra. Amma ka'ee amma fayyu bara. Mee akkana fayyuudha ati natti dubbatiin tikiresiit ajjeese ho'i. Ati illee sillachuu kana gootanii mucaan akkana duu jiraa'u. Isinii akkana godhe. Ati isaan fira isaaniitii miti walitti hundi haatanii ati qobboleessa kan kee akkana godhan akkami bira ta'es. Maal gooti hayyee? deemsa maal hojjaa saayisii kan akkam godhu Maal gooti? Ati qobboleessa kan keeti jetteen iyyuutu namni dhufee hojjisi mishtee faana Nama biraa isaa fuune. maal godhaaf sinii gadi duranii itti akkana godhu jira Asiriyan takka akkana godhu sababa keetiif akkana ta'e dhugaa narraa beektan Anamoo. sababa keetiif akkana ta'e Waan hin taane narraan kaa'in hin qaanfattu yoom takka Yusufin akkana waan godha. ta'an irra hin kaa'anii maaliifaa Isinumaatu ajjeesee kun Tigiree ajjeesee fidee itti haasoo jirtan irra sababa datteessan. kan kee Yusuf warra si biyyarraa baasatu sababa inni dawaasii fuudha si taasisu jiru akkana isa godhan siree sii galti faawati Maan naa galtiisaa isinii akkana godhe siit akkana godhee gawaanaan itti fide bishaan itti fidattee bishaan ati fiddee akkana godhee. Fayyaa bari nam dawaadhumaan kaa barni. Yusuf nama beeku maqaa tuumaa. wantiif tiraasii fidiif kun wanti waan gata Yusuf siit akkana godhe harka kan keeraa fuudhuu. aboo mee gattaa'e Iraachi deemtoo. Iraachi deemat. Iraachi deemee siit akkana godhe. Faayoo daa'immoo nurraa. Isaat akkana godhe bari. Maaliif immoo mana irraa bantani mee? Maaliif mana irraa bantani? Isan andeema akkana godhu yaatan siit akkana godhu jira. Maaliif mana irraa bantani immoo yaa? Iraachi deema forra kan keetu dogoon fadhu. Deemi iraachi. Yusufummaan afayyu faayoo waan as godhu ta'u Wallahi mee waa takka na godhi. Yusuf? ninnummaan afayyu Yusuf fayyitee? Malta dasa mana ida. Yusuf? Fayyitee? Tigireen ajjeesu jira farsi bisa baaqati. Malta. Jallis. Mana keetti si deebisnu faayoo. Malta dasa Malta ya no ata kantan. Bara Tigireen na tumu jira. Malta.
Sulaiman. Maal ta'an keeriya? Wanta kam taane Yusuf. Fayye makke. Namani nati. Enya kaasaa jiru beektuuti namani. Mataasi dhukkuba. Keeriyaa Sulaiman yoom takka jedhe Yusuf. Mataasi dhukkuba Yusuf. Mataan na dhukkuba. Yusuf. Wallahi sinini mo waan isin ulana cuftaniif. Maal jedhe Waan isin ulana cuftaniif sinini. Faayo mee amma nun jeeqne Mataa waa keeriyaa. akkamitti Yusuf waan ulana cufanii Tigireen kun ulana cuftee Mee khayriyaa. waan ittiin albaynaati abuu maal tuni. Mataan na dhukkuba natti ni jiinaa. Mataa waa jira. Intannoo waa. sagalee gadi qabadhaayee. Irreeku. La Laala nutti ni kanirra. ammaaf waan ta'e hin beektu la. Kun barte. Afaaniin dubbate malee hin beektu. Yoom takka Yusuf Sulaiman keeriyaam jedhe. Waan garaa baawwatu. Isaa miti bira. Maana gubate. Bishaan atitti kannite ka wallahi ni maakam. Bishaan atitti fiddisan ni nallaalin. Garaa maana gubate. Kaayoo itti qollafuu deemee sita. Wallahi mee Deebisaa mee nurraa kilaasii sanatti haa deebisu. Annisee wajjin iyyuu hin danda'u la. bishaan itti kannite ni Maal ta'e isaa? Maal ta'e? Waa takka hin taane Yusuf. Garaa maal ta'e Yusuf? Garaan inni boba. Si guutu jira. Kun akkam. Harkina aduu deema maal egaa harkaan garaa qabachuu dadhabe. Laa Sulaiman. Yaa? Beekee malee. Jerinati Suleeman of beekee miti. Si boodan sida Yusuf. Taa'ii nurraa faayii calliseeti. Nana si boodan sida nasitti akkana maraate. Faawa ana kakni afaan irra qayyaraa. Sini akkana godhee miti sinini. Wallahi isa kanaa. Sulaiman kaasi achi deebisi. Mee Kaasi. Achi deebisi. Aboo taphattee teettu. Sile maamana irraa bantaniisin. Maamana irraa waan bantan. rabanta. Isin maal Mataan nu jeequ amma tartiibumaan dawaa akkatti kenninuuf hin qabnu amma isheen nutti iyyiti. Saasin maana iyyitan mataan na dhukkubuu jira. Waan kana si godhuu mee matarra si godhuu waan kana. Maali? Itti jira si matarra si godhuu. Maali kana waan takkaan agarre. Yusuf. Wani maali? Bishaan dhuguu bishaan fidaa fi godhu. Mee bishaan Maali? Bishaan kana buufna si godhu. Kun waan jiraa bitu koos biramaa. Ee haa kana tuqaf nakki kaa dhuguu. Wani maali? Haayilaanii kana dhuguu dhiska. Ayisii kana dhuguu. Mabaas. Tika bishaan haa dhugu. Kul qaba. Sama harki maal ta'e maal na gootan harka maal ta'e na? Si adoote. Koosii waan taate. Jira. Inshallah. Maada bahe. Ma fayyaa. Dabaleef mee. Ya Rabbi Allah. Ya Rabbi si kadhata. Ya Rabbi ya Rabbi. Ya Rabbi nu fayyisi. Isinitti ni mudde isinitti ni mulla. Aboo kaayideen. Kay kilaasii sanatti Maal deebi'u. taate faawun Deeman Yusuf isa biraan deeman deemi. Sulaiman. Deem wallah. Tigireen na qabuuf deema Yusuf na raawwaa. Gartuu. Waa gudi fay. Maal? Ani haa maal ta'e? Wanta kan taane Yusuf. Fuudhee Aboo harki na dhukkubuu jira maal taate sa maal ta'e na inni goota? Maal ta'e na inni goota saa Sulaiman maal? Yusuf wanta akka hin taane ati. Akkasii rukkuma malee akkasii adoole malee wanta akka hin taane. Ani mataan na dhukkubee rafeenu? Mataan na dhukkubee rafe. Egaa osoo hojjaasoo jiru reefi? Reefi hojjasoo jirra. Reefi ana Sulaiman yaanis keeriyaa nooma dhufte sababa mataan na dhukkubee dhufteemi? Mataa si dhukkubee Sulaiman. Duuba harki maal isaa harki kanarra jiru maal inni kan? Yusuf illooliin qadas gabbaa'e. Sulaiman maal harki maaltu narra jira? Wanta Harki akka maal? turan jiran Yusuf. Wanteedha. Yaa harki na dhukkubuu jira arwa manni ma akka miiloo Koosirraa baasaa. miiloo akka Kafarri waa qoyi. Yookaan nama goota. maali? Waa Sulaiman maal taata sa maali kun kanarra hiita waay? Yusuf qoyi targa keessatti maa. Waay isin dhamaa faa isin dhamaa isin? Laa waan keessa mootumni beektaa miti. Yusuf waan keessa jiru. Duuba waan keessa jiru natu rakkoo faa natu beekami. Barra Tasgabbaa'ee gaafadhu siirii duraan garaa si godhanii beektami tagaafa abilii tana hundarra si hidhanii abilii tana hundarra si dhiqee. maalaasoo itti sila. Ina Yusufii maal inni beektaa? Maalaasoo jirta Laa aboo Yusuf yaa. jechuun keetu ilaalan tana dhiiqa bahu. Aboo amma waa'ee. Nyaanni si dachee Yusuf. Maalirra? Siirii duraan garaa si nyaachisa santuu namni sun si yaadatee akkana taate kun. Duuba maaltu na hidhuu fide yaa kun manni maal Ana siide. maal akka ta'u? Deemaa gabbayeetiin gaara deemaa itti Yusuf. Saabasaan siideen. Akkam jechuun? Deemumaree manuma kanaa bayeetiin deemaa. Gaafa siin dura sirraa Rifeensa keessa hunda. Yusuf. Sanfaa. Rifeensa gaafa Abdallaa fi faawwan sirraa muranii hin beektami. Dachiin naan zooru jira. Isaan miti miikinaarra. Kakkabeela namas nuti deebi'e. Isaan miti namnummaa haasa'u jiru. Wayyaa beektaa? Xiqqisho beeku jira malee. Dhaggeeffateera xiqqoo maan jedhu. Egaan kunoo kabajamtootaa fi hordoftoota keenya akkuma argaa jirtanii dawaa erga fudhatee ka'eeti amma tokko irraa cabee jira of bareera xiqqoo ishee jechuudha.
itti daddagaamaara maayuu na hiitanii jechuu jalqabeera akkasumas maqaadhaan nu waamuu jalqabeera kaleessa sheexana nuun jedha ati ergamtuu sheexanaati nuun jedha kaleessa hadha garuu kunooti Suleeman jedhee heeriyaa jedhee maqaadhaan nu waamaa jira oo maraafu inshallah in fayyaa isinis itti yaaddaynaati du'aayiidhaan nu biraan hafinaa in fayyaa namoonni karaa keessaatiin bakka adda addaa teessanii nu gaafataa turtan illee isin hedduu keessantu jirtu egaa akkuma jirrutti jirra kunooti galata rabbii hundaafuu as geenyeerraa ooma hundaafiyyuu akka rabbiin asitti norkatti tiksu du'aayi nu godha nuti humna qabaanneeti miti kan jinnoota waliin wallolaa jirru siirii wajjin kan wallolaa jirru kanaani asii nu harkaa ba'e immoo gaara sana keessatti baddaa sanatti nu harkaa deebi'a taanaan rakkoo guddaa nurratti huumaa baay'ee sodaachisaadha gaara sana dhaquu keessi kan koo na adoodha yeroo yaadadhu gaara sana amma kanaafuu jechuudha du'aayi nu godha akkuma asitti rabbiin fayyaa isaa guutuu isaa deebisuu fi mee Suleeman yaada qabduuf egaa akkuma agartanii wallaahi baay'ee tokko rifanne jechuudha yeroo duraa fa'a viidiyoo darbiratti argitan itti fakkaate hin warkaa hiikkatee bakka nu warkaa ba'e gaaratti kute heega nuti jenne akkasittiin booda bishaan inumaa irraanfanne itti gilii isaa wajji taaggalaa jirru malee bishaan nu bira jiraayyuu bakka yeroo sanitti yoo nuti gara bishaaniyyuu achi deemnee bishaan hafuudhaafu jidduu sanitti daqiiqaa san keessatti yookaan warkaa ba'ee hulaa san warkaa ba'ee gaaratti kutaaf bakka nuti bishaanumaa quban qabnu jechuudha bishaan nu bira jiruyyuu isaan taaggaluun ala achi booda keeriyaan dhuftee bishaan itti naqxee akkasitti booda gaggabe booda hiinee ofirraa akkasitti xiqqoo qalbii nuti deebite jechuudha maaliif jennaanin gaara nu harkaa ba'e jennaanin qabuu hin dandeenyu nu beeyna waan ta'eef humna isaallee hangatanii beeyna inumaa ittuu kalaa'uu hin dandeenyu jechuudha hanganumaayyuu yookaan isa fayyisuu miti isumaanuu wal arguun ni jabaata jechuudha garummaatu alhamdulillaahi osoo achillee hin gahin sanillee hin gahin homaan jiru hanga tokko dawaallee fudhatee jira xiqqoo beekuu jira keeriyaa Suleeman maggee jechaa jira jechuudha alhamdulillaahi ammallee mootii akka inni fayyee qulqullaa'ee nagaatti taru inshallah abdii qabna maaliif jennaani duraa dararaa guddaa keessa darbe jechuudha dararaa ka duraan san hin caalu kun jechuudha ni beeytan jechuudha dararaa inni keessa jiru hundaayyuu inshallah isinillee immoo du'aa godhaa fi akka inni fayyee qulqullaa'ee nagaatti taree Yuusufii duraanii ta'eetti du'aa godhaa fi isiniin jedha